Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechuun barbaada. Guyyaa har'aa kana kutaa 22ffaa ganama qabamu bamaalidaa mayyaaz yem kan jedhu afuura salaabii yookiin immoo afuura saamtu sabsibee kan jennu walitti ni ilaalla. Yeroo darbe afuura andarbii mallattoo isaa fi hojii isaa miidhaa inni qaqqabsiisu waliin ilaallee jirra. Waaqni abboolii keenya nu gidduutti argamee akka nu barsiisu afuura hamaa akka nurraati hidhu jabina amantaa soomaaf sagada kadhannaa nu jabeessee afuura hamaa mo'annee dhaaltuu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa akka taanu gooftaan keenya nu haa gargaaru. Guyyaa har'aa kana kutaa 22ffaa kan waliin ilaallu afuura salaabii yookiin immoo sabsibee kan jennudha. Egaa akkuma maqaa ishii salaabii jechuun waan tokko keenye otoo hin beekin akka tasaa sa'aatii hin beekamnetti yeroo hin beekamnetti waan keenya sana dhabuudha. Inni biraan immoo waan jiru otoo fakkaatu waan keenya sana keessaati baasii fakkeesse midhaan haa ta'u, bukoo haa ta'u, qarshii haa ta'u, waan kamillee haa ta'u yeroo fudhatamu, yeroo nu jalaatii fudhamu, yeroo nu jalaatii saamamu hin beeknu. Ollaa keenya naannaa keenya keessa namoonni akkasii yoo jiraatan bukoo bukeessinee barakachuu dhabu. Buddeen tolchinee otoo nuti hin nyaatin akka waan nyaannu nutti fakkaatee dhumu. Qarshii keenya waan ittiin naganne yookiin immoo waan ofii keenyaa fidhe nutti fakkaachuu. Uffata keenya kaanee waan keenya sana dagannee otoo hin beekin nu jalaa fudhatuun afuura salaabii jedhama. Maqaan isaa akkuma nu agarsiisu yookiin immoo akkuma nutti himu afuura salaabii kun baliqa hirwaan balaayi mokonnin heyaa ulissaan yookiin immoo sagalee jiraata bara bara afaan gi'izitiin afaan amaariffaatiin galmee dishineerii irratti argamu. Hiikaan maqaa isaa salaabii jechuudhaan gafafee yookiin immoo saamtu qamma gafaf qamma jechuudhaan yookiin immoo namarraa fudhatee kan nama saamu yookiin immoo tasa kan namarraa fudhatu jechuudha. Maqaan akkasii kun kennameefiitu jira. Irra caalaatti afuurri kun kan inni ergamu kan nutti ergamu nurrattis kan inni hojjetu qarshii keenya qabeenya keenya hatuudhaan beekamaa jedha. Qabeenya keenya gaafa jedhu qarshii ta'uu danda'a. Qabeenya keenya gaafa jennu gosa nyaacha ta'uu danda'a. Hatuudhaan kan beekamu. Yeroo tokko tokko immoo baay'ee karaa nama dhibuutiin mana nyaataa fi mana buddeen taa'ullee buddeen illee hatti jechaadha. Daakuullee hatti jechaadha. Waxiillee hatti jechaadha afuurri kun. Bishaanillee hatti jechaadha. Afuurri kun afuura baay'ee kassartuudha. Bataam የከሰረ መንፈስ ነው። ግን በዱቄት ደረጃ daakuullee mana keessaa kanattu laala. Buddeenillee mana keessaa kanattu afuura kana Waaqayyo isinirraa qabu. Waa kaanii dhabu. Naati buddeen tokko kaasnu isheen buddeen sadii fuuti. Innaa daakuu 50 tokko yookiin immoo kiiloo 50 daaksinu ishiin immoo kiiloo 30 keessaa hatti. Gaafa daaknu nu faana daakaa, gaafa hammaaru nu faana hammaara, gaafa nyaannu nu faana nyaatta, gaafa dhugnu nu faana dhugaa, gaafa hojjennu nu faana keessumaa namoonni tokko tokko amma yoo laallu haadholiin keenya maqaa abbaa jechuu hin beekan. Yeroo tolchanis maaddii gaafa bananis buddeen gaafa muranis daakuu bukoo gaafa bukeessanis maqaa abbaa jedhanii irratti nammaattaban inni isa kana jaalata. Yoo isin maqaa abbaa jettanii eegaltan dafee baqata bakka sana. Isin callistanii amma nyaata namoota nyaatan ilaala maaddiin dhiyaatee fi duruyyoonni naannoo magaalaa jiranii qabi jechuudhaan kan isaan nyaatanii keessumaa nyaata gaafa nyaannu wangeeltuu biratti kutaa tokkoffaa lammaffaa eegallee jirra. Barumsa bal'aa achirraatii argachuu dandeessu dubbisaa isa yeroo wangeeltuu bis ilaala waa'ee kadhannaa irratti. Barumsa walitti fufiinsaa eegallee jirra. Achirraas argachuu dandeessu. Egaa mana buddeenatti qophaa'u keessatti bakka bukoon jiru irratti waan garaagaraa otoo hin hafiin fudhatee distiillee waxiillee duugee fudhachuudhaan kan nama jalaa fixu jechaadha afuurri kun.
Walumaa gala garuu otoo hin bukeessin biddeen kan tolchan, otoo waxii hin tanfisiin waxii kan qaban, otoo buddeen hin qopheessin buddeena kan qaban, masoobiin isaanii kan isaanii guutu hedduu isaaniiti. Hafuura kana hojjechiisanii. Ollaa keenya yoo biddeen tolchame yoo bukoon bukaa'e nuti hafuura sana yoo qabaanne maaddii keenya keessa dhufaa jecha. Iddoo biraati gaafa isaan midhaan haman nu biraati dhufee nu bira kaa'aa jecha hafuura kanaatiin, karaa hafuura kanaatiin. Yaadni kunis yaada baay'ee keessummaa fi namoota baay'ee biratti hin baramnedha. Maaddii yookiin immoo naannaa buddeen keenyu keessatti kan ergamu hafuura salaabiitii jedha. Bara keenya keessatti immoo hafuura salaabii walirraa fagaate dhibbaan dhibbatti xiyyeeffannoon isaa sochiin isaa kan inni taasise qarshii irratti. Duraan hafuurri kun bukoo buddee waan garaagaraa kan saamu gaafa ta'u bara kana keessa adeemsa isaa haala isaa sadarkaa isaa mijeeffatee qarshiif qarshii qofaa irratti hojii guddaa kan hojjetudha. Doolaara, paawundii, yuuroo, qarshiiwwan dhibba dugugee kan salabu yookiin immoo kan fudhatu carraa namaa kan nama jaraallee hin hambisne carraa namaas ni fudhataa jira hafuurri salaabii kun. Qabeenya namaa bira darbee irra caalaa immoo fayyaa namaallee kan fudhatudha jedha. Haalli kun namoota baay'ee biratti ifa ta'uu dhiisuu danda'a. Akkamitti qabeenya koo namni fudhata? Akkamitti buddeena tolche namni biraa fudhata jennee dubbachuu dandeenya. Namoota baay'ee biratti dhugaan isinitti hima ifa miti jedha. Hafuurri kun garuu amalli isaa tooftaan isaa garuu baay'ee karaa hin beekamneen, baay'ee karaa hin mul'anneen, karaa hin amanamneen, haala hin amanamneen, karaa hin amanamneen rakkoo akkasii kana raawwachuu fi dogongorsuudhaan namoota dhiphisuu fi haala wallaalchisuu danda'aa jedha. Giraa yaggaabbaan saannaaq injeraa yiwwasadib otoo hin beekin buddeen namaa fudhachuu, qarshii namaa fudhachuu, carraa namaa kan nuuf kenname nurraa fuutee ofii fudhachuu hafuura kanaatiin. Hafuura ganama qabamuu kana keessatti hafuura salaabii. Namoonni tokko tokko amma gaafa maali salaabii maaliitii kun? Maali ishiin salaabii maaliitii jedhama? Maaliif yeroo nu bira geessu hin agarru. Yeroo waa kaastu hin agarru. Nu bira ga'uu ishii malee akkamitti yeroo tokko tokko amma otuma deemtee namni gaafa isinitti dhiyaate isin naasisu hin naatu. Kunis akkasii jecha otoo hin beekin otoo irratti hin bariin miidhaaf rakkoo kana qaqqabsiisti jedha. Hafuura quraanyaa yookiin immoo hafuura maxxantuu itti aanee hafuura quraanyaa yookiin immoo hafuura maxxantuu jedha. Hafuurri maxxantuu kun immoo burqaan isaa hafuura matatiiti jedha. Namoonni xinqulaadhaan daangeffamuu danda'u. Gammoojjii keessattis haa ta'u, baddaa irrattis, laga irrattis haa ta'u, galaana keessattis seexanaa fi seexanootaan namni tokko otoo hin beekin, otoo hin yaadin nyaata yookiin karaa garaa garaatiin hafuura hamaa kanaatiin qabamuun maxxantummaa yookiin immoo hafuura maxxantuu jedhameetu beekama. Otoo hin beekin baddaatti haa ta'u, gammoojjiitti haa ta'u, umurii dargaggummaatti haa ta'u, umurii jaarsummaatti, umurii ijoollummaatti haa ta'u, umurii dardarummaa fi dargaggummaatti hafuurri kun namatti maxxantee kan jiraattu quraanyaa jedhamti. Nama faana nyaatti, nama faana dhugdi, hojii hundumaa nama faana hojjetti jechaadha. Warra kaan immoo hafuura hamaa kanaaf waraansa isaa kan ittiin gargar baasnu hojiidhaan bifaan ta'uusaa ogummaan hafuura kanaa immoo ciminnii fi tooftaan isaa itti maxxanuudhaan miidhaa kan qaqqabsiisu, iccitiidhaanis miidhaa kan namarra qaqqabsiisu karaa dhokataa fi karaa hin beekamneen jedha hafuurri quraanyaa. Itti aanuudhaan namni hafuura quraanyaa yookiin immoo hafuura maxxantuu ofirraati qabu kun immoo maal irraati mul'ata utuu jennu
gaarii otoo haasa'u tasa wal makuu dubbii haasa'uu nu dhiisne yaada biraa fi adeemsa biraa keessa makuudha. Karaa irratti immoo deemaa tasa taa'u yookiin immoo ciisuu hafuura quraanyaa namarra qabu kun otoma dubbatu keessa makaa otoo karaa deemu tasa rafuuf hirribni qabuu danda'a jedha. Inni biraan uffata uffatee jiru kootii haa ta'u shamizii haa ta'u ofirraati baasee gatu. Qarshii isaa gatu gatee galu. Balbala immoo cufatee dhokachuu. Namni gaafa isaa argu dhokachuu. Ijoollee isaa fi maatii isaa dagachuu. Kana dura kan hin taane ta'ee argamuu. Kanaaf kan kana fakkaatan namoonni hafuura maxxantuudhaan qabaman mallattoo isaan agarsiisan kanadha. Maxxantuu gaafa jennu fakkeenyaatiif akka silmii jechaadha. Silmiin gogaa namaa yookiin immoo gogaa horii itti siqxee maxxantee rifeensa horii sana akkuma injiraan mataa namaa uffata namaatti maxxanteetu nama fakkaattee nama faana jiraatti. Ishiin kunis nama fakkaattee waan biraa fakkaattee qaama namichaa fakkaattee itti maxxantee dhiiga isaa dhuguu fi mallattoowwan amma armaan gadii kana irratti argisiisti jedha. Inni itti aanu gosoota isaanii gosoota hafuura maxxantu. Inni jalqabaa yexoos maazaawar quraanya hafuura xoosii kan zaarii fi budaa naannessu hafuura maxxantu. Hafuura matatii maxxantu. Kan qabeenyaa fi beekumsaa fi saamtuu. Hafuura maxxantuu miidhaginaa girmaa mogos kan jennu yookiin immoo simboo namarraatii fudhattu. Kan barumsaa fi kan beekumsaa. Kan abishoo fi tsara faares kan jedhu quraanyaa kan namatti maxxantu muka isa faares jedhamtu. Kan sagaagala yookiin immoo kan wal quunnamtii hafuura mastafaaqiriitiin namatti maxxantu. Kan abaarsaatiin namatti maxxantu jedha. Kanaaf kan kana fakkaatan hafuuronni hamaa kun hundi isaaniiyyuu namni murtoo isaatiin kan isaanii kennamu ta'uu fi kan itti mirkaneessan karaa addaa ta'e keessaa tokko hafuura maxxantuu kanaatiin jedha. Kanatti aansuudhaan fakkeenya tokko laalleetu kanumaatiin xumurra guyyaa irraa. Eenyumaaf kan hin kennamne adda kan ta'e nyaata ni qopheessaa. Nyaanni kunis hoolaa, lukkuu, re'ee qalamee fi kanaaf kan fakkaatu ta'uu danda'a. Nama biraatti kan hin kennamne maatii isaatti qofaa kan dhiyaatu ta'aa jedha. Itti maxxansee fi itti maxxansituun kun qofa kan isa beektu iccitiin jira. Nyaata kanas warra nyaatan gidduudhaa abaluudhaaf nan kenna jedhee seexanichaaf xoqqomu kan qophaa'e nyaata sana nama itti seene sanaatiifis ni kennamaa jedha. Hunduu ni nyaatu. Sanaan booda seexanni kun kan itti maxxanu dursee nama isaaf caqasame sana qofaadha. Karaa biraatiin hafuurri maxxantuu kun hin gadhiisin xoosii koo haa fudhatu. Rakkoo koo isarratti haa naanna'u yookiin immoo isarratti haa darbu. Xoosiin maatii isarratti haa qaqqabu. Anii fi maatiin koo hin tuqin jedhamee murtaa'ee hafuura galudha. Akka gugeetti kan kenname jechaadha. Hojiin akkasii kunis nama carraa hin qabne yoo ta'e
nama carraa hin qabne ta'a nama biraatti gaafa xoosiin kun darbu. Hojiin isaas yookiin immoo mallattoon isaas mata bowwoo guddaa akka uumamuu fi mataa isaa kan dhukkubu rakkoo garaa garaatiin nama biraa irratti ce'uudhaan ni jiraataa jechuudha. Yeroo baay'ee immoo qorichaatiin kan hin fayyine mata dhukkubbii mata bowwoo guddaatiin itti maxxanuudhaan hafuura itti maxxanuu jedha. Namni tokko xoosii isaa fudhatee yookiin immoo carraa isaa fudhatee gaafa jedhamu nama naannessuu jechuudha. Nama naannessuu, carraa nama tokkotti naannessuu jechuudha. Karaa biraa baay'ee kan nama dinquu fi hojii isaa keessaa immoo namni balbala irratti masqalii yookiin immoo masqaleenyaa mangadha yookiin immoo karaa balbala dura karaa fannoo masqaliyyaa ta'e irratti deemee ni gangalataa. Kunis immoo dursa akkuma ibsametti inni biraa isa biraa akka miidhuu fi mataa isaa immoo akka darbuuf taasisuudhaan kan dhiyaatudha jedha. Waaqeffannaadhaan yoo cimne garuu kana hundumaa beekuu, ofirraati injifachuu, damdamachuu, mo'achuu ni dandeenya. Kadhannaadhaan yoo cimne hafuura kana eenyurraa akka dhufe milikkita iccitii nuu kennuu dhiiseetu dhokatee mana keessaatii bahaa jedha. Hafuurri quraanyaa yookiin immoo maxxantuu kunis iccitii ta'uunsaa baay'ee kan bal'atedha jedha. Daabiloos namatti maxxanuudhaan kan fudhate namoota sana jireenya isaanii keessatti walii gala jireenya isaanii baay'ee dhiphisu yookiin immoo giraa bamaaggabaat kan jennu sanaatiin kan darbus ta'ee yeroo tokkos baay'ee abbaa qabeenyaa ta'uu namoonni kanaan deemanii danda'u. Yeroo biraa immoo sooressa ta'aa kan turan hiyyeessa ta'anii argamuudha jedha. Kanaaf kutaan 23ffaa hafuura quraanyaa yookiin immoo maxxantuu kana hin finne walumaa gala akka silmii akka injiraanii akka wantoota lubbu qabeeyyiiwwan dhiiga namaa lafee namaa gogaa namaatti maxxananii rifeensa namaa keessa taa'anii nama miidhan jechuudha. Kutaan 23ffaa itti fufaa kun yeroo santuubiidha. Waliin haa barannu, wal haa barsiisnu, hafuura hamaa irratti kaayyoof tooftaa isaa beeknee amantaan cimnee haa dhaabannu. Nu haa turu kutaa 24ffaa waliin barannaa. Horaa bulaa deebanaa. Waaqni abbaa, waaqni ilmaa, waaqni hafuura qulqulluu araarsummaa keenya qulqulleetti biroo maalamii eegumsi ergamootaa isin faanaa ta'u diina keessan seexana daabiloosiin hafuura hamaa, hafuura matatii, hafuura xinqolaa.